Yesus gooftaadha. Kutaa kana keessatti kan arginu lallaba Yesus Kristos erga kadhataa ture boodee gaara irratti yeroo inni ba'ee barsiisuu dubbachuu lallabuu jalqabe boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii argachuu dandeessu. Kanaaf warri teoloojii baratan akkas jedhan kutaa kana lallaba gaara irraa yookaan dubbii gaara irratti Yesus Kristos dubbachuu jalqabee jedhanii haasa'u. Eeyyee dhugumas immoo asirraati akka jedhutti Yesus Kristos gaaratti ol ba'ee akka inni namootatti lallabuu jalqabee asirraa argina. Mi Waaqayyo Yesus Kristos galgala kana immoo lafa kana irratti waldaa Open Door keessatti anaaf isinitti sagalee dubbata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyo galgala kana anaaf isinitti dubbatu gabaabsee akka mata duree tokkotti waan ani isinii kennutu jira. Wanta Waaqayyoon galateeffachiisu sirraa na mul'atuun jedha. Maalan jedhe wanta Waaqayyoon galateeffachiisu sirraa maal ta'u sirraa na mul'atu. Wanti akkamii wanti Waaqayyoon galateeffachiisu nuti kan uumamneef keezii inni jalqaba akka Waaqayyoon galateeffannuuf. Uumamni keenya akka nuyi Waaqayyoon galateeffannu akka nuyi abbaa keenya galateeffannu akka nuyi isa faarfannuuf Waaqayyoon uume. Akkuma kana namni sababa garaa garaatiin gaafa booji'ame Waaqayyo akkas jedhe Museedhaan sabni kun dhaqanii naaf hojjetanii saba kana akka gannaa dhiisuuf namtichi booji'ee jiru mootiin booji'ee jiru akka gadhiisuuf dhaqitti naa dubbadhu jedhe. Sababi isaa nuun eenyuun galateeffachuu qabna waan ta'eef Waaqayyoon galateeffachuu qabna waan ta'eef uumamuun keenya sababiin isaa inni jalqabamaa inni Waaqayyoon galateeffachuudha. Sababii garaa garaatiin garuu namni akka Waaqayyoon hin galateeffanneef kolonii ta'e jala galeera ta'a. Har'a waan jedha harka kee ol kaasi. Saayitii kana sagalee Waaqarraa dubbatamuun mana keerraa jireenya keerraa isa kan galateeffachiisu haa mul'atu. Tarii haalota garaa garaatiin isa Yesus Kristos jedhe miti. Namoonni waa'ee kee arganii Waaqayyoon galateeffataniidha kutaa kanarraa. No, atumtiyyuu Waaqayyoon galateeffachuu dagatteetta ta'a. Nan jedha ganama kana inni si koloneeffatee jiru sirra haa cabu. Nama hundaan mijachuu dhiisuu danda'a. Namni hundumtuu waldaa kiristaanaa dhaqeef yookaan uffata uffatee deemeef jireenya Waaqayyoon galateeffatu keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Namni dhukkubaan jireenyaan seexanni immoo sammuusaa kana koloneeffatee akka inni hin galateeffanneef akka Waaqayyoo hin galateeffanneef qabee jiraachuu danda'a dhukkubii jiraachuu danda'a sirraa caba maqaa Yesuusiin. Ameen. Maqaa Yesuusiin sirraa caba. Akkamitti caba ittiin dhufa. Kutaa ammaa kana keessatti akkas jedha. Mata duree 9 barsiise. Yesus Kristos isa lammaffaa irraan fudhadhaan. Isa lammaffaa keessaa immoo saabseettii tokko qofan keessaa fudhadha. Waa'ee ifaa tokkon dubbadha. Waa'ee ifaa. Isin ifa biyya lafaati. Kana Yesuustu siin jechaa jira. Warri Yesus Kristositti amantan. Warri Yesus Kristosin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatan. Maalidha isin? Ifa biyya lafaati. Erga ifa biyya lafaa taate haalonni garaa garaa yoo si danquu barbaadaniyyuu ificha sirri keessa jiru sanaan ati ifteetu wanta danqaas ta'e sana cabsitee dabarta. Ameen jedhadhu cabsitee dabarsa. Galgala kana waan baay'een bara baay'eedhaa fi dukkana taa'ee inni jiru. Situ ifa inni si keessaa paaworiinsa wanta danqaa ta'e fuula kee dura jiru sana hin cabsa. Orri hawaasa barsiisan yookaan ji'oogiraafii akkas jedhu humna guddaa tokkotu jira jedhu hamma biiftuun qabu yookaan immoo anniisaa humna biiftuu keessa jiru namni itti siquu hin danda'u waan ta'eef achi ga'anii deebi'anii as gubbaa kana waan ta'e tokkotu jira jedhu dhuguma humni ho'a biiftuu keessa jiru guddaadha. Isa garasis darbuu hin danda'ani. Inni si keessa jiru isa biiftuu hin caala. Humni si keessa jiru. Mee namni amane harka isaa ol kaasu. Humni inni si keessa jiru. Humni Yesus Kristos ifa godhee si keessa kaa'e sun isuma waan ta'eef inni humna biiftuu hin caala. Isa wanta dukkana ta'e darba si dhawwate dabarte.
warri warqee hojjetanii ibidda guddaa ergatti qabsiisanii ho'isanii booddee warqeen bifa sibiilaa qabu gara maalitti jijjiirama? Gara dhangalaatti jijjiirama. Naannoo Affaariittis dhagaan sababa dho'insa volkaanootiin gara maalitti jijjiirama? Ho'a cimaan hammam isa Affaar keessaa dho'insa volkaanootiin dhagaa baqsu yoo qabsiifame rakkina hawaasummaa seexanni ilmaan namootaa ittiin dukkana keessatti hidhee jiru cabsuu hin danda'u. Kan cabsu garuu tokko jira. Inni immoo si keessa jira. Mee nama si bira jirutti itti bu'ii si keessa jira jedhiin. Itti dabali si keessa jira jedhiin. Ibiddi galgala kana waasii hojjeta gaama. Ibiddi waasiif hojjeta ameen. 14 irratti akkas jedhe isin ifa biyya lafaati. Asna deebisaa qaama ofii keessaniiti as deebi'aa. Amma waa'ee isa anaaf isiniin hojjetamuu tokkoon dubbadha waan ta'eef. Isin ani maaloodha? Ifa biyya lafaati. Mandar tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Ifni tasuma qabsiifameennan dhokachuu hin danda'u. Bakka dhannu hundumaatti nu keessaan mul'ata. Si keessaan mul'ata Yesuus. Gaafa si keessaan mul'atu dhimmoota furamuu hin dandeenyetu sii furamaa deema. Agarteettaa gaaf tokko akkas godhe Hisqeel gaafa rakkinni hammaate Waaqayyo akkasiin jedhe dubbii jireenyaa maraa macaafichaa hin nyaachiseen. Maraa macaafichaa erga nyaate booddee diinonni fuula isaa dura dhaabachuu hin dandeenyeedha. Museetti Waaqayyo dibata addatti gaafa dibe obboloonni mitisaa adda isaa ilaalu maal ta'anidha? Bara kana kaasee inni kaleessa sababa adda addaatiin si keessatti dadhabee jiru sun hamma humna haaraa godhatee si keessa madduudhaan si keessa diinota biyya lafaa kana hanaasisu. Hallelujah! Natti tolaa jira sitti haa tolu galgala kana. Ifni galgala kana si keessaa ka'u. Ifni indaganaa si keessatti humna godhatee jabaatee ka'u. Faarfannaa kee dura kan dhaabatu, lallaba kee dura kan dhaabatu, tajaajilati waldaa keessatti, tajaajilati biiroo mana hojii mootummaatti, tajaajilati suuqii kee keessatti gootu dura dhaabachuu wanti danqaata barbaadu isaan haa ka'u. Ameen haa ka'u. Ameen haa ka'u. Maqaa Yesuusidha inni kun. Nuyi warri ifa biyya lafaa taane wanti xixiqqoon nu dhaabuu danda'are sin dhaabin mana kee, sin gaa'ila kee hin dhaabin. Dinagdee kee wanti hamaan tokko iyyuu hin dhaabin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nama dhaabatu hin ta'ini. Inni kun dur hin jiru. Gaafa Yesuus Kiristoos barsiises inni kun hin jiru waan ta'eef homtinuu ibsaa qabsiisee maal jalan kaa'u? Isa kanaan kaa'u isiyan. Isa kanatti qadaadu miti raacha. Way shama, way dungo, way nafta sana fuudhanii yoo guuboo keessa kaa'an maal ta'a? Guuboo sana maal godha? Hin guba. Kanaaf iyyuu ifaa qabsiisanii maal jalan kaa'an? Kana booddee waan tokko sirra kaa'uu hin danda'an. Narkaa fuuteettaa? Namni amanu narkaa fuuteettaa? Namni hawaasummaas diinagdees dhukkubas maalittis rakkattee ankoo kan baranaa kanuma itti yoo jiraatte narkaa fudhadhu waan jedha. Barana inni si dhossuu barbaade sun sin dhossuwe. Barana nan jedha maqaa Yesuus gooftaatti inni si dhossuu barbaade sin dhossu. Si dhossuudhaaf jedhee gubata. Mana kee irraa gubata. Jireenya kee irraa gubata. Museen arrabni isaa maaloodha? Giingeedha. Giingee ta'uu isaa qofa moo osoo hin taane yakkamaadha. Nama ajjeesee biyya sanaa baqatee sokkee dubbiin bakkee ba'uuf jennaan. Arrabni isaa maaloodha? Giingeedha. Namni yakkamaadha. Namni giingeedha. Arrabni isaa dubbachuu hin danda'u ittiin jedhutti Waaqayyo ifaan itti mul'ate. Galgala kana ifaan sitti mul'atu. Gaafa seenaan Musee maal ta'e? Hin jijjiirame. Immediately Waaqayyo radical change eenyurratti hojjete? Musee irratti hojjete. Saba koo dhaqii naa baasi jedhe. Amma gaafa akkasittiin jedhamu kaleessa
nama guddifachaadhaan mana mootii taa'utu arra ergaa gooftaa isa waaqaaf lafa uume sochoosu isaaf ergamaa ta'e mootii dura dhaqee dhaabate. Kalees intala mootiitiif ilma guddifachaa ta'e guddataa jira. Arra garuu abbaa intala mootiitiif fuula dura dhaqee dhaabateetu sinan jedha saba koo gannaadhii siin jechaa jira Waaqayyo inni jiraataa. Arra adda nama diraqii kanarra waldaa Opendoor fiilla fiitii dhaabadhee nan jedha inni si qabee jiru gasi yaadhiisu. Ati ifadha. Yesuus ofiisaati ifa ture na akka deemu waan beekuuf isin maaloodha jedhe. Warri kun warra amanan qofa miti warra gana amanan iyyuu jiru. Warra inni itti dubbataa jiru mee warra apostil ta'an sana miti. Warra waaman 272 qofa miti. Namoota danuutu gara gaarichaatti lallaba Yesuus Kiristoos dhaggeeffachuudhaaf dhaqe. Isaanuma maal jedhe? Isin warri sagalee kana dhaga'aa jirtan ifa biyya lafaati. Mee annama ifa biyya lafaati jiru harkuma isaa qofa ol kaasu. Warri harka keessan ol kaastan kun dhuguma nan jedhaa ati ifa biyya lafaati. Homti nuus si dhoksuu hin danda'u. Erga akkas ta'e namoonni siin ilaalanii Waaqayyoon galateeffatu. Eenyuun ilaalanii? Maal keenya ilaalu gaa? Tokko ifa biyya lafaa ibsu waan taaneef ibsuu danda'utu nurra jira. Ifa biyya lafaa waan taaneef ibsuu danda'utu nan darbasa kana. Inni lammaffaa ayyaana Waaqayyoo ilaalu. Kutaa kana lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii hojii keessan isa gaarii hojiin keenya inni gaariin Yesuus Kiristoosin isa nuuf kenname tola ayyaana Waaqayyooti. Efesoon 2:8-10 dubbifadha. Ilaa akkas jedha nan dubbisa. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Ayyaana maali? Ayyaana Waaqayyooti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jennetti nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus isa nuuf kennameedha. Hojiin keenya inni gaarii maal oole jechuudha? Ayyaana Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyoo sirraa na mul'atu. Ila isa ayyaanni Waaqayyoo irraa mul'atu haa jedhan namoonni barana 2018 ji'aamachii guyyaa gaafa 10 kana galgala yeroo itti taabonni laga bu'eetti waan siin jedha ayyaanni Waaqayyoo mana kee irraa mul'atu. Ayyaana Waaqayyoo gaafa sirraa mul'atu ilaa simbo qabeessa namaa taataati. Ilaa nama dubbatee milkaa'u taataati. Ilaa wanta wal xaxaateetti si geessu ati moo'iktee dabarta. Inni kun ayyaana Waaqayyooti. Ayyaana Waaqayyootiin ala hin danda'amu faarfattoota. Isteejii irratti ba'anii tajaajilanii ayyaana Waaqayyootiin yoo hin ta'in dhaloonni faarfannaa keessan akka muuziqaatti lakka. Iddoo aarsaa kanarra dhaabatanii macaafa qulqulluu yoo dubbatan ayyaanni Waaqayyoo keessan jiru yoo ta'e hafuurri Waaqayyootiin hin masakamne yoo ta'e nama barnoota histirii barsiisu ta'a. Ayyaana Waaqayyootiin yoo ta'e malee daldaalanii milkaa'uun hin danda'amu. Yoo ayyaanichi jiraate immoo hojjettee milkoofta barana nama hojjete milkaa'u ta'i. Hallelujah. Namni harka isaa ol kaasu harka mirga. An jaradha. Barakan ayyaana Waaqayyootiin anumarraan namni kan biraan Waaqayyoon hin galateeffata. Mee harka keessa walitti buusa Waaqayyoof galata kenna. Isaati namoota akkamittan dubbachaa jira jedheera sila warra Kiristoos Yesuus dhugaatti fudhatanii amanan. Ati galateeffachuu qofa osoo hin taane
namoonni waa'ee keetiif waaqayyoon hin galateeffatu. Adiyaamaan waa'ee keetiif waaqayyoon hin galateeffata. Istaafiyaati keessaa hojjettu. Hiriyaati wajjiniin daldaltu. Hiriyaati wajjiniin faarfatu. Waa'ee keetiif barana waaqayyoon hin galateeffata. Namni narkaa fuudhu ameena jedhu kaa. Waaqayyo wanta danqaatee mana keerraa cabsee dhibee danqaatee sirraa kaasee dinagdee danqaatee sirraa kaasee siinuu nama addaa godhee waa'ee keetiif namoonni waaqayyoon hin galateeffatu. Mee ililcha waaqayyootiif. Waaqayyoon kadhanna.